Tolee akkam jirtu dhaggeeffattoonni chaanaalii kootii nagaa keessanii nagaa waaqayyoo lafa jirtan hundumatti isiniif haa ta'u akkam jirtu nagaadha. Tolee kaarraa walii wajjin ka ilaallu dandeettiiwwan afaaniiti. Tarii jechuun dandeettiiwwan afaanii namni kamiyyuu beeka jedhee yaada. Namni mana barnootaas ni kamiyyuu dandeettiiwwan afaanii sirriitti beeka. Anis isa dandeettiiwwan afaanii isin barsiisuuf miti. Haa ta'u malee dandeettiiwwan afaanii kan erga waliin ilaallee yaada jedhuun qaba yookiin immoo yaada gara sanitti nageessuun qaba jechuudha. Kanaafan isa kana akka riqichaatti fayyadamuu barbaade. Kana jechuun kaa dandeettiin afaanii namni mana barnootaas ni kamiyyuu tartiiban maal akka ta'an akkamitti akka fayyadamnu afaan tokko keessatti gahee isaan qaban sirriitti adda baasee beeka jedhee yaada. Tolee dandeettii afaanii kan jedhaman kan akka tartiiban jechuudha. Tartiiba isaatiin dhaggeeffachuu, dubbachuu, dubbisuu fi barreessuu jechuudha. Kanaafuu mee dandeettiiwwan afaanii arfan kana tartiiba isaatiin hiika isaa wajjin waliin ilaallee sana booda achi keessatti of gingishinaa jechuudha. Kana jechuun achi keessatti of ilaallaa jechuudha. Kana jechuun nuyi afaan Oromoo keessatti kana keessa dandeettii kana keessa isa kam hir'ina qabna isa kam irratti gahee keenya hin taphanne kita sirriin kan jedhu adda baasnee akka ilaalluuf jechuudha. Sana boodaanis yaadan jedhuun qaba. Achumaan immoo ulaa keenya yookiin immoo lafa hir'ina keenya walii wajjin ni ilaallaa jechuudha. Sana booda immoo lafa ulaa keenya hir'ina keenya erga beekneen booda ulaa sana guutuuf walii wajjin ni hojjennaa jechuudha. Yookiin walii wajjin itti yaada keenya dhiyeessinaa jechuudha. Anis gama kootiin gaheen irraa eegamu bahuun qaba. Namni kamiyyuu gahee isaa akka bahuuf ergaan isiniif qaba jechuudha. Dhumarraa achi dura garuuyyuu dandeettiiwwan afaanii kun maal akka ta'an walii wajjin haa ilaallu jechuudha. Tokkoffaa irratti yookiin jalqaba dandeettii afaanii kan jedhamu dhaggeeffachuudha. Dhaggeeffachuu jechuun sagalee qilleensarraan dhufe tokko gurra keenyan caqasuun hiikaa itti kennuu danda'udha. Kana jechuun naannoo keenya sagaleeffamu. Sagalee gosa fe'uutaan ta'uu danda'a. Sagalee namaa, sagalee bineensaa, sagaleewwan garaagaraa ta'uu danda'a. Sagalee naannoo keenyatti jedhamu yookiin dhagahamu tokko gurra keenyan dhageenyee caqasuudhaan yookiin gara sammuu keenyatti gurra keenyaan gara sammuu keenyatti erguudhaan hiikaa itti kennuu danda'u jechuudha. Dhaggeeffachuu jechuun altoo tokko dhaga'uu kan jedhu jira. Dhaga'uu jechuun immoo sagalee naannoo keenya tokko osoo itti yaaliin osoo xiinxaliin tasuma gara gurra keenyaa kan seenudha jechuudha. Sagaleen akkasuma garuu dhaggeeffachuu kan jennu immoo itti yaaduudhaan xiinxaluudhaan yookiin immoo sammuu keenya qopheessuudhaan wanta dhaggeeffannu sun dhaggeeffachuu jedhama jechuudha. Kanaaf isa kanarratti yoo dhaggeeffachuu irratti ilaalle namni kamiyyuu afaan Oromoo irratti rakkina kaamaan qabu namni kamiyyuu nagaa jechuun namni afaan Oromoo danda'u tokko. Lammaffaa irratti dubbachuu. Dubbachuu jechuun yaada sammuu namaa keessa jiru tokko nama birootiif dabarsuuf yookiin himuuf jechootaan duraa duubaan qindeessuun himoota ijaaruun afaaniin dubbachuu yookiin sagaleetti jijjiiruu jechuudha. Kana jechuun yaada sammuu keessa qabnu tokko nama biraatti himuudhaaf sammuu keenya keessatti himoota ijaaruudhaan yookiin tartiiba jechootaa kaa'uudhaan yookiin immoo tartiiba yaadaa kaa'uudhaan sana booda immoo nama biraatti akkaataan sagaleetti jijjiirree ittiin himnu sun dubbachuu jedhama jechuudha. Kanaafuu namni kamiyyuu namni afaan Oromoo danda'u tokko dubbachuu ni danda'a jechuudha. Jechuun yaada sammuu isaa keessa jiru tokko fuudhee nama biraatiin ga'uu ni danda'a jechuudha. Inni sun dubbachuu jedhama jechuudha. Sadaffaa irratti inni jiru immoo tartiiba dandeettiiwwan afaanii keessaa dubbisuudha. Dubbisuu jechuun yaada barreessan tokko mallattoolee garaagaraa fayyadamuudhaan barreessuu hubachuuf, xiinxaluuf, yaada itti kennuu fi kanneen kana fakkaatan taasisuuf gochaa raawwatamudha jechuudha. Kana jechuun yaada barreessan tokko qindeessee barreesse kitaaban isaa ta'uu barruulee garaagaraas haa ta'u isa sana dubbisuudhaan yaada isaa hubachuu yookiin xiinxaluu yookiin immoo yaada itti kennuudhaaf wanti taasisnu yookiin gochaan taasisnu suni dubbisuu jedhama jechuudha. Maaliif mana barnootaa yeroo seennutti baay'ee isaa dubbisuudhaan barannaa jechuudha. Maaliif kitaabilee garaagaraa barruulee garaagaraa yeroo baay'ee dubbisuudhaan fayyadamna jechuudha. Kanaafuu dandeettiin afaanii keessaa isa sadaffaratti kan ta'e dubbisuudha jechuudha. Kanaaf namni afaan Oromoo barate tokko dubbisuu hin danda'a jedhee yaada dubbisuu irratti rakkinni baay'een hin jiru. Maaliif namni qubee afaan Oromoo adda baasee beeku tokko dubbisuu irratti baay'ee rakkata jedhee hin yaadu jechuun inni kun badaas waan nama rakkisu miti. Inni afraffaan barreessuudha. Barreessuu jechuun maal jechuudha? Barreessuu jechuun qubeewwan yookiin mallattoolee uummanni afaan sanaa irratti waliigalee fayyadamuudhaan wantoota garaagaraa irratti qubeessuun ergaa ofii dabarfachuudha jechuudha. Kana jechuun akkuma dubbachuu yeroo sana dubbachuu jechuun maal jennee yaada sammuu keenya keessa jiru tokko qindeessinee sagalee jijjiiree namootatti himuudha jenna. Barreessuun immoo akkuma san ta'ee garuu yaaduma sammuu keenya keessa jiru kanaa mallattoolee yookiin qubeewwan sabni afaan sana irratti walii galee yookiin uummanni afaan sana irratti walii galee itti fayyadamuudhaan sana qindeessinee
mallattoolee sana yookiin qubeewwan san fayyadamuudhaan qubeessuun barreessuu jedhama jechuudha. Fakkeenyaaf akkuma afaan Oromoo keessatti dubbifamaa dubbachiiftuu qabna. Afaan Oromoo keessatti jechuudha dubbifamaa dubbachiiftuu kana walitti qindeessine jechoota walitti fiduudhaan bifa himaatiin, bifa keewwataatiin, bifa barreeffama dheeratiin yoo ta'e iyyuu walitti qindeessinee qubeessuu sun barreessuu jedhama jechuudha. Fakkeenya faayidaawwan barreessuu haa ilaallu. Faayidaan barreessuu maalidha? Faayidaan barreessuun qabu keessaa tokko fakkeenyaaf aadaa, seenaa, firii saayinsii fi qarooma dhaloota irraa gara dhalootatti dabarsuudhaaf. Kana jechuun uummanni tokko aadaa mataasaa qaba, seenaa mataasaa qaba, firii saayinsii yookiin immoo qorannoo mataasaa qaba, akkasumas qaroomina mataasaa qaba. Isa kana immoo dhaloota tokkorraa fuudhee dhaloota biraatti, dhaloota baay'ee, dhaloota 5, dhaloota 10 ta'uu danda'a, dhaloota biraatti kan dabarsuu maadhaanii karaa barreeffamaa qofaan jechuudha. Isa kana amma dubbiidhaan dabarsa yoo jenne baay'ee ulfaata. Maaliif wanti irra dubbatan tokko waggaa 5, waggaa 10, waggaa 20 booda haala sanaan dubbatamuu hin danda'u gatii ta'eef kanaafuu maal ta'a afaan tokko barreessuun yookiin dandeettii afaan tokko keessatti barreessuu, dandeettii barreessuu qabaachuun gahee kan akka baanu taasisaa jechuudha. Inni lammaffaa irratti immoo namoota fageenya irratti argamaniif yaada ofii ittiin dabarsuuf gargaara jechuudha. Kana jechuun fakkeenyaaf naannoo tokko ta'e naannoo biraatti ergaa keenya qixa sirriin bal'ifannee dabarfachuu yoo barbaanne fakkeenya bifa kitaabatiin, bifa barruuleetiin, bifa barreeffama dhedheeraa, bifa ergaatiin, bifa xalayaatiin nama biraati yookiin saba biraati yookiin uummata biraati yookiin namoota naannoo biraa jiraniif qooduudhaaf kan fayyadamnu barreeffama jedhama jechuudha. Fakkeenyaaf naannoo tokko hawaasa naannoo tokko keessa jiraatu keessatti yoo qorannoo wayii qabaatan yookiin immoo ergaa bal'aa tokko yoo qabaatan hawaasa naannoo biraatiin ga'uudhaaf maal godhu bifa barreeffamaatiin fayyadamu jechuudha. Inni biraa immoo adeemsa baruu fi barsiisuu ittiin gaggeessuuf akkuma namni kamiyyuu beektan mana barnootaa keessatti kan fayyadamnu barreeffamaan baay'eessaa jechuudha. Fakkeenyaaf yeroo itti barataaf barsiisan wal hordofan yeroo baay'ee bifa barreeffamaatiin akkasumas immoo namoonni dubbisanii kan hubatan kitaabilee garaagaraa beekumsa garaagaraa kan argatan intarneetii irraa isaa ta'u akkasumas immoo marsariitii garaagaraa isaa ta'u barruulee garaagaraa isaa ta'u kitaabilee garaagaraa isaa ta'u kallattii kamiiniyyuu haa ta'u namni yeroo baay'ee beekumsa kan argatu maali wanta barraa irraa jechuudha. Kanaafuu haala baruu barsiisuu keessatti barreessuun gahee guddaa qaba jechuudha. Maaliif fakkeenyaaf kitaaba tokko naannoo biraarraa beekumsa naannoo biraatti fakkeenyaaf amma naannoo jirrutti fageenya irraa beekumsa tokko argachuudhaaf bifa kitaabatiin nu dhufa jechuudha. Kanaafuu bifa kitaaba san fuunee dubbisnee haala baruu barsiisuu itti fayyadamuudhaan faayidaa barsiisuu achi keessatti ilaaluu, faayidaa barreessuu achi keessatti ilaaluu dandeenya jechuudha. Inni biraa immoo qo'annaa fi qorannaa ittiin gaggeessuuf. Kana jechuun fakkeenyaaf hawaasni tokko qorannaa fi qo'annaa mataasaa qabaachuu danda'a jechuun naannoo tokkotti yookiin immoo fakkeenya namni tokko jennu riisarchii hojjechuu barbaade hawaasa naannoo tokko irratti. Kanaaf nama hunduma isaa gaaffii afaaniin gaafatee namoota sana hunduma isaa iyyuu ragaa argachuuf isa rakkisa. Kanaafuu maal godhaa gaaffii isaa bifa barreeffamaatti jijjiiree barreeffama garaagaraatiin kaa'ee kanaafuu isa sana immoo barreeffama sana immoo baay'isuudhaan namootatti qooduudhaan haaluma salphaan bifa barreeffamaatiin ergaa sana yookiin yaada isaa sana yookiin gaaffii riisarchii isaatiif ta'u sana qorannoo isaatiif ta'u sana sassaabbachuu danda'a jechuudha. Kun faayidaa barreessuu keessaa isa biraati. Inni biraa immoo waliigaltee uummattoota gidduutti godhamu akka ragaatti kaa'u jechuun fakkeenyaaf hawaasa tokko wal cinaa yookiin immoo daangaa walirra jiraata yoo ta'e daangaa saayinsii irratti fakkeenya waliigaltee mallatteessu yoo barbaadan jennu yookiin qabeenya fi daangaa san jiraata yookaan daanguu sanaayyuu murteeffachuu ta'uu danda'a. Maal godhuu isa sana bifa barreeffamaatiin waliigaltee mallatteessu jechuudha. Kana jechuun maaliif namni fakkeenyaaf dubbiidhaan waliigaltee mallatteessuu danda'u. Dubbiidhaan wanta waliigaltee mallatteessitee boru waggaa 5 waggaa 10 waggaa 20 booda dhaloota biraatti gaafa bira ga'u dubbii sun guutummaatti jijjiiramuu danda'a, dagatamuus danda'a, ragaa ta'uu dhabuus danda'a jechuudha. Kanaafuu waliigaltee sana maal godhaa bifa barreeffamaatiin lafa kaa'eet namni yookiin hawaasni sun irratti walii mallatteessaa inni kun faayidaa barreeffama isa biraati. Tariqa faayidaan barreeffama baay'eedha. Achi keessaa kun muraasadha. Kanumaan gama yaada kootti dhufu qaba. Amma mee dandeettii afaanii kana keessatti erga hamma kana jennee namni kamiyyuu of ilaaluu hin danda'an itti fakkaata jechuun ani rakkoon koo dhaggeeffachuudha moo dubbachuudha moo dubbisuudha moo barreessuudha. Keessaa ani akka mataa kootti tokko amma 3 kan jiran dhaggeeffachuu dubbachuu fi dubbisuu kan jiran karatti baay'een xiyyeeffadhu. Inni xiyyeeffadhu isa afuraffaa kana baay'ee gahee qabu baay'ee murannatti qabnudha. Keessattuu afaan Oromoo keessatti jechuudha. Ani isa barreessuu keessatti rakkina kana afaan biraa keessatti badaanatti mul'atu. Fakkeenya namni keenya afaan Amaaraa afaan Ingiliffaa hin beekne baay'een keenya akka afaan lammataatti ta'us immoo isa sana qixa sirrii tamma tokkoon barreessina. Garuu afaan Oromootti akkuma nuti fakkeenya caccabsinee barreessina. Maaf hin galu tokko nama qaaneessa. Kanaaf yeroo tokko yaada sammuu keenya keessa jiru yeroo itti barreessinu akka nuyi yaadni sanatti jechuudha ergaa guutuu sana dabarfachuu hin dandeenyu. Hin dabarfannu maaliif rakkina barreessuu qabna waan ta'eef. Rakkina barreessuu kana immoo maddi isaa maalidha? Ani yeroo darbe viidiyoo tokko hojjedhee barreeffama tokko illee lafa kaa'in ture akka mataa kootti jechuun namoota baay'eerraa ragaa funaannachuudhaan rakkinni barreessuu danda'u dhabuu maalidha kan jedhu. Kun rakkinoota baay'ee jira.
Garuu rakkoo san keessa immoo rakkinni yeroo baay'ee nama dhibu rakkina xiyyeeffannootti kennuu dhabuuti. Xiyyeeffannootti kennuu dhimma isaayyuu hin qabne. Kun immoo afaan Oromoo yoo ilaalle aarsaa guddaadhaan gahe haala salphaatti kanas gahe kan iddoo kana gahe jechuudha. Kuyyuu immoo jechuun afaan abbootiin keenya itti dhiiganii itti cabanii itti du'anii lafeen isaanii itti cabee bakka aarsaa guddaan asiin gahan kan immoo har'a isaanirraa fuunee caccabaa isaa kana immoo dhaloota kaanii yommuu geenyu nama qaanessa baay'ee. Maaliif abbootiin keenya baratanii miti barreessanii miti kan nuun gahan dubbachuudhaan nuun gahan nummoo har'a barreessuu hin dandeenye. Barreessuun keenya garuu jechuun barreeffamu quuma tarreessuu dandeenya malee qixa sirriin barreessuu ergaa keenya dabarfachuu hin dandeenye. Guddina afaanii baay'ee quucarsa jechuudha. Yeroo ammaa kana keessatti teekinooloojiin akkatti bal'atee afaan Oromoo afaan uummanni miiliyoonni 60 ol dubbatu haala kanatti barraa'uu jiran baay'ee nama qaanessa. Maaliif har'a beektota keenya fudhadhaa beekadha warra jiru piroofeesaroota doktoroota warra gurguddaa jiran afaan Oromoo akka isaanitti barreessan laala fuula feesbuuk isaanii laala baay'ee nama qaanessa. Gaduma bahee waan argee barreessa akkuma fakkaatutti jechuudha. Mee fakkeenya tokkoon fudhadhee isin ilaala mee fakkeenya kana ilaala. Mee kun maal jedha eenyutu dubbisa amma kana mee yoon dubbisee kana fakkeenya namni tokko waajjira isaa fuulduratti maxxansee na eegaa dhaqeeta waajjira isaa seenaa kanan dubbisaa jechuudha. Maalan jedha amma kana maal hubadha kanarraa namni as keessa yeroo mana waajjira kana keessa jiru ilaalle nama barate nama biyya keenya keessatti iddoo olaanaa jira jedhamee yaadamu yookiin immoo nama sadarkaa barnoota isaa olaanaa ta'e jedhamee yaadamudha. Garuu wanti inni barreessu moo ilaala akka kootti jechuudha namni kun barreeffama as kaa'uu fi fuuldura isaa waajjira isaatti gadi fuuldura isaa dhaabbatee na arrabsuun garaagarummaa hin qabu jechuudha. Ittuma qabeenya arrabsaa jira jechuudha. Miti namni tokko namni bare tokko kana fuudhee waajjira ofii fuuldura kaa'a maal jechuudha. Baay'ee nama qaanessaa jechuudha. Adaraan waan tokkoon isiniin jedha. Adaraan namni viidiyoo kana ilaaltan hundi isaaniiyyuu hundi keessanuu jechuudha. Ani gama kootiin dandeettii afaan barreessuu irratti baay'ee hojjechuun barbaada hammanaaf danda'ame jechuudha. Jechuun kun ogummaa koosmitii ani ogummaa biraatan qaba. Garuu immoo naquuqa jechuun natti dhagahama baay'ee yeroo baay'ee jechuun natti dhagahama. Kanaafuu maal gochuun barbaadan gama kootiin hamma tokko furuu jechuun nama 5 nama 10 nama 20 isaa ta'u. Keessattuu nama fedha qaban amma dandeettii kootiin kallattii kamiyyuu akka isaan rakkoo kana furan nan gargaara jechuudha. Adaraan isin jedha yoo dhuguma caccabuun qubee afaan Oromoo isinitti dhagahama ta'e viidiyoo kana nama bira ga'uu qaba jettu hundumaa naaf ga'a jechuun viidiyoo kana miti kan itti hojjedhullee baay'ee jira jechuudha barumsa kanarratti. Garuu rakkoo kana ofaa baru namni ofaa argu bakka jiru ofaa argu baradhe ofiin jedhee akka maqaa ofiin waamne jechuudha. Namni kana akkatti soo barreessu baradhe akkamitti ofiin jedha maal jechuudha. Namni kamiyyuu naannoo Oromiyaa keessatti yoo xiqqaate dhaloonni asaanan kun baay'een isaanii amma kutaa 8tti afaan Oromootiin baran kutaa 8 afaan Oromootiin barachuun baay'ee gaadha afaan Oromoo barreessuu dubbisuudhaaf. Tarii jechuun gama barsiisanii rakkinni jiraatu garuu nu immoo yoo xiyyeeffanne fooyyessuu dandeenya maaliif dhalootuma harki dhaloonni baay'ee fooyya'an jiru dhaloonni baay'ee barreessuu danda'an jiru dhaloonni qixa sirriin barreessuu danda'an baay'ee isaanii jiru even sirna tuqaalee sirriitti qe'ee danda'an baay'ee isaaniitu jiru. Gadi fuunee yoo waan mallattoolee fi afaan dubbachiistuu afaan Oromoo beeknuuf calline yoo tarreessine hiika hin qabu jechuudha hiika hin kennu jechuudha. Mee fakkeenya barreeffama kana ilaalaa. Amma kun maal jedha akkam jedheetan kana dubbisa. Dhiifamallee na godha jechuun qubeen siyaasaan qabu amantiin qabu jechuun kan hundumaa bilisa qubeen kan saba Oromooti malee kan amantii kana gosa kanaati miti kan hundumaa iyyuu koomanii adaraa namoonni immoo qubee gara siyaasatti dhufuu barbaadan neevar hin ta'u akkasii miti akkasitti fudhatinaa jechuudha. Kanaafuu qubeen amantiirraa siyaasarraa bilisaadha. Kanaaf adaraa isiniin jedha viidiyoo kana naaf qoodaa jechuun laayik sheer naaf godhaa nama biraan akka na ga'uuf jechuudha ofaa argan ofaa baran. Jechuun kun baay'ee qaanidha baay'ee nama qaanessa dhaloota amma yuunivarsiitii amma sadarkaa barnoota olaanaa barate irraa akka kanatti barreessu jechuun baay'ee nama qaanessa. Tarii jechuun barreeffama kana baay'ee isin dhiyeessuu danda'a namoota gurguddaa jedhaman namoota dooktora piroofeesara jedhaman fuula isaaniirraa ani fuudhee ilaalerra nama baay'ee isaa nama qaanessa. Dhuguma dubbadha baay'ee nama qaanessa. Keessattuu hojjettoonni mootummaa biyya keenyaa kan waajjira teessan akkuma argitanitti kan barreessanii maxxansitan caljetanii dhoobdan fuula feesbuuk irratti bakka garaagaraatti sirriin barreessaa. Yoon beekni immoo baradhaa taatoo nama qaanessu bara jechuun beekam umriin hin daangeffamu eenyuus hin daangessu yoo baratte umriin kee maa 80-70 taane baradhu taa'e jiru dhageeffadhu jechuun yeroo hundumaa yaaduu mataa keetiin deemu anuma sirriidha hin jedheen. Tareen gama kootiin sirrii jechaa hin jiru guutumatti hin danda'a jechaa hin jiru garuu hammam fooyyee kana fooyyessuun qaba barachuuf halkanii guyyaa dhamaa hin jira ammayyuu caalayyuu jechuudha amma hin beeku caalaa. Kanaaf piliis keessanuu viidiyoo kana naaf qoodaa jechuun tarii jechuun qooduun wanti midhamtu nama biraatiif ergochuudhaan waan salphaadha garuu namni ofaa ilaalu gaafa nama tokko qoonnu nama sana hin jijjiirre jechuudha. Fedha namni hin qabne waan gootu hin qabdu jechuun fedha kaa giddiin ittiin hortu garuu immoo hamma danda'ameen
itti himuun gaariidha jechuun barbaada. Keessattuu namoonni fuula Facebook irratti gadi baatanii akkuma barbaadetti dhooftan baay'ee nama qaanessa baay'ee jechuudha. Ergaa keessan dabarfachaa jirtan. Yeroo keessan keessa daqiiqaa 5 daqiiqaa 10 daqiiqaa 20 walii wajjin kennuudhaaf wal barsiisuun jedha. Ani ammaan booda ittaanee jechuudha viidiyoolee gaggabaabsee akkasiin nuufinitti namoota barachuu barbaadan nan hojjedha. Fakkeenya akkaataatti jecha afaan Oromoo sagalee dheeraa akkamitti uumna gabaabaa sagalee hudhaa jabaa laafaa sirna tuqaalee keenyatti fayyadamuu akka dandeenyu walii wajjin hamma danda'ameen kutaa kutaan qoqqoodii gaggabaabsee akkasiin nuufinitti isin nan hojjedha. Kanaaf namni kamiyyuu hammas ni danda'ameen dhiifama wajjin na hordofaa isiniin jedha. Maaliif dhaloonni keenya yeroo baay'ee waan akkana hordofuun jaallatu. So waan siyaasaa tokko waan lama sadi jedhe nama baay'een nama dhaggeeffata yookiin immoo waan nama arrasoo tokko sun jedhe nama baay'eetu nama dhaggeeffata. Garuu jechuun waan isa fayyadu immoo yoo jetteen fayyadamuu barbaadu jechuun akka hinaaffas ta'uu danda'a ta'e I don't know naaf hin galu wanti kun waan nama hinaafsus hin qabu. Ani jechuun yeroo koorraa jechuun yeroo gahaa qabaadheeti miti hojii koo biizina godha isarraayyuu yeroo kana fudhee kana hojjechuun koo maaliif waan natti dhagahamuuf. Kanaaf namni dhuguma caccabuun qofa faroosti dhagahama ta'e viidiyoo kana sheer naaf godhi namoota biraan dhagaha. Fuula Facebook hundi keessanuu sheer naaf godha namoota biraan naaf gahaa. Akkasumas immoo namoonni immoo chaanaalii kootiif haaraa taatan hundi keessanuu sabiskiraayib naaf godhaa maatii chaanaalii kanaa ta'an jedha. Laayikis gochuun dagatina jechuun sabiskiraayib gochuun homaa wanti isin miidhu jiru. Gaafa sabiskiraayib gootan anaaf immoo viidiyoon hojjedhe isin bira ga'e isin immoo itti fayyadamtanii jechuudha. Ani faayidaa biraan barbaadu faayidaan ani barbaadu tokkoof tokko innis qubee afaan Oromoo sirreessee qubeessuu dandeessisuudha yookiin nama barsiisu qofa faayidaa biraan barbaadu kanaadha. Akkasitti na hubadhaa. Adaraa hundi keessanuu sheer sabiskiraayib naa godhan dagatina isin jedha. Waan na dhaggeeffattaniif galatoomaa. Yeroo gabaabatti yookiin guyyuma lamaa guyyaa sadii hamma danda'ameen viidiyoo gabaabsanii hojjedhaa na hordofaa. Waan na dhaggeeffattaniif galatoomaa eebbifamaa Waaqayyo isin haa eebbisu.